Iraayyoo walii galtee fudhachuu didde Ameerikaan balbala Si'ool banuuf dhaadatte. Koreen eegdota warraaqsaa Iraan Opereeshinii waadaa dhugaa afur jalatti haleellaa dambalii 81ffaa banuu labse. Yeroo kanas misaayilota ciccimoo samii Israa'el qotuuf ijaaraman keessaa kanneen akka misaayila Yimaad, Qaayim, Koraam, Shaayira Furii fi Qaadir dabalate misaayilota hamoo magaalota Israa'el gubbaatti summii fincaan fayyadamuu ibseera. Akka koreen eegdota warraaqsaa jedhutti halkan kana naannolee Israa'el to'attu hunda keessatti taargeettii 70 ol rukutaniiru. Haleellaan bakkeewwan ijoo kanneen akka Haifaa, Diimoonaa, Kaabaa fi Kibba Israa'el gadi fageenyaan caccabaatti dabalaniiru. Iraan haleellaan kun sirrii fi ulfaataa ta'uu himuun akkasumas haleellaa dhiyeenya kana mudateen booda lakkoofsi namoota du'anii Israa'el keessatti haalaan dabaluun gara namoota 2500 ga'uus himteetti. Kanuma waliin Iraan dirree waraanaa bira darbuun ergaa kallattiin dabarsaa jirti. Qondaalonni Iraan sabni guutuu socho'eera jechuun yeroo tokkummaa fi ittisaa ta'uu himaniiru. Uummata Ameerikaaf haasawa godhaniinis waa'ee waraana kanaa seeneffama sobaa akkan ilaalle akeekkachiisaniiru. Dhugaa jiru ilaalaa kan jedhu ibsichi dhugaan gatii boba'aa daandilee USA gubbaa jiruu fi samii magaalota Israa'el gurraacha'ee mul'atu keessa jira jechuun ibsaniiru. Gidduu kana waraanni qilleensaa jabaachaa kan jiru yoo ta'u humni ittisaa Iraan dandeettii cimaa agarsiisuutti dhufeera. Iraan xiyyaara waraanaa Ameerikaa kan biraa F-18 naannoo qilleensaa ishee keessatti rukuttee buusuu himte. Kunis erga waraanni jalqabee xiyyaara waraanaa Ameerikaa rukutame isaa afuraffaa ta'eera. Kana malees Iraan haga ammaatti diroonii diinota ishee gara 140 barbadeessuu kan himte yoo ta'u, kunis sochiin ittisa qilleensaa guutuu biyyattii keessatti cimaa ta'uu agarsiisa jetteetti. Lafarrattis ta'ee guutummaa naannichaatti waraanni kun babal'achuun itti dhufeera. Iraan akeekkachiisa haaraa karaa fayaa'ii paarlaamaa Muhammad Baagaariin kenniteen biyya ollaa kamiyyuu diinonni odola Iraan akka weeraraniif gargaartu kallattiin aloo ba'uu hamaan ni mudata jechuun hubachiisaniiru. Akka isaan jedhanitti Iraan diinonni gargaarsa mootummoota naannichaarraa argataniin karoora lafa qabachuuf qaban hordofaa jirti. Akeekkachiisni isaas ifa ture biyyi kamiyyuu harka keessa yoo galfatte bu'uuraaleen ishee murteessoo ta'an taargeettii ta'u. Kunis kan ta'e biyyoonni naannichaa hedduun naannoon isaanii haleellaa Iraan irratti raawwatamuuf akka oolu hayyamuu hordofeeti. Kanuma waliin gama Ameerikaarraa dippiloomaasii fi doorsisni wal cinaa socho'aa jira. White House mariin Iraan waliin taasifamu ammallee itti fufee jira jedheera. Iraan yaada USA fudhachuu diddullee qondaalonni Ameerikaa garuu mariin Iraan waliin jiru bu'a qabeessa ta'uu cimsanii dubbatu. Dubbii himtuu White House Caroline Leavitt ibsa halkanidaa kenniteen Iraayyoo walii galtee fudhachuu didde Doonaald Tiraamp daran dubbii hammeessuuf qophii ta'uu isaanii akeekkachiisaniiru. Ergaan ishee kallattii fi cimaa ture. Iraan dhugaa jiru yoo fudhanne pireezidaantichi karra Si'ool gadi lakkisuuf qophaa'eera jechuun himte. Waashingten yeroo kanatti loltoota lafoo xiyyaarotaa fi loltoota galaana dabalataa gara naannoo galoo galaanatti sochoosaa jirti. Gabaasni akka agarsiisutti USA'n tarkaanfii waraanaa guddaa ta'uu danda'uuf of qopheessaa jirti. Kanuma walii waa'ee hooggansaa fi marii irratti mirkanaa'uu dhabuun dabaleera. Ajjeechaa Alii Kaamnii hordofuuf Waashingten eenyu waliin mari'achaa akka jirtu gaafii kaaseera. Gabaasni tokko namoota akka Gaalibaaf kan agarsiisan yoo ta'u, kaan ammoo alkallattiin karaa biyyoota akka Paakistaan akka ta'e yaada dhiyeessaniiru. Amma haalli kun sadarkaa murteessarra gaheera. Iraan haleellaa ammeessuu sarara diimaa kaa'aa jirti. USA marii dahoo godhachuun tarkaanfii cimaa fudhachuuf qophaa'aa jirti. Gamni lachuu gara fuulduraatti tarkaanfachaa jiru. Daandiin isaanii garuu karaa nagaa osoo hin taane kan abiddaa fakkaateera. Akkasumas misaayilonni yeroo abidda roobsan jeettiiwwan yeroo kufaniif akeekkachiisni sagalee guddaa dabalaa deemu wallabdeen kun kana booda waraana qofa osoo hin taane mudduma saffisaa socho'aa jiru xumura ifa ta'e kan ijaan hin mul'anne ta'eera. Egaa kabajamtoota hordoftoota miidiyaa JSS Afaan Oromoo odeeffannoo gaggabaaboon ammaaf qabanne kanuma. Turtii sa'aatiiwwanii booda odeeffannoolee biroo qabannee haga walitti deebinutti bakka jirtan hundatti hamtuun isin hin argin jechuun asumaan nagaadhaan manna.